har'a nama tokkoon galateeffachuun barbaada. Nama galanni maluufi ulfaataa qabsaa'aa gameessa abbaa dhugaa goota dhugaa jabaa namaa jabaa Oromoo qabdu galatoomi. Artist Muktaar Usmaan wanti kaleessa dalagde eenyummaa kee isa kalee sana qabsaa'aa dhugaa ta'uu kee ifatti nuuf mirkaneessee jira. Irra deebi'ee wanti jechuu barbaadu wal jiraate jiraadhu ulfaadhu goota akkanaa Oromiyaan yeroo ammaatti nama barbaadudha. Nama akkanaa barbaaddi ati ulfaadhu baga itti himte shirtoota gandaan nu qooddee gareen nu qooddee qabsaa'ota Oromoo wal nyaachisuu barbaaddu baga itti himte ulfaadhu. Waan jedhu hin qabu jechan ittiin si ibsu hin qabu ulfaadhu obboleessa kiyya qaalii.